بس دي شنطم جتون بادي تكو دلايدي جرام ميك كسي بتوني بيتات يجو وان براد ابدي ذهب جرام تو كوبيتيتي ابو سايكل تكاسد فرت الرازي guyyaa warri keessa mana keessa sigzabbatee si aree guyyaa bakka bultu dhabde mana dahabaa galiste gurgurattee mana kiraa qareeffattee toliin seentaan gama na dhawattu si fayyada jechuuf sitti himu jiraatu. Kanaafuu yoo salaalam umrii guutuu biyya namarratti yaa'uu barbaaddan malee dhageeffadha gurra isin calaa'u barbaaddan malee maallaqa keessan qadalaydan huccuutti carqitti hin fitin haati faata isiniin jettee jirti. Lammada wahuman taane fira keessan adaadaa du'e haboo du'e eessumaa du'e akkoo du'e namu haa du'u. Dua orang firah hundaratti mallaqa isas guraan olina fuudha namaa hundarra mallaqa isas guraan olina akkoo teessan ta dur biyya duute maaree duute wadaaja godaan olina duute namni du'e waan nyaatu dhageessanima mallaqa keessan walirra kaayyadha dhabdan baas abu saayikil tokko bitadha yoo san dadhabdan dachii takka ta xarafaa dachiin irra xarafarraa ati kaaree dhibba takka qarshii kuma dhibba takka shantamitti bitattu ammata dhufu walakkaa taati magaalaa hunda keessatti barbaadi dachii raqisaa magaalaa kuma dhibba sadii gurgurtee ammata dhufu. Amata rupu kuma dibasa di gurgurti. Sigaltema dachi bara dengada aslara karchi kuma dibata kampite. Anama jolle takka dengada natti ergatani ti Saudi Arabia nama saddeetin. Dachi khare da khare me gasa khare kuma takkansa nama saddeetin natti ergatanitin nama saani ergani isaan hundi geeyse si booda silifin qarrasa dachi sandaqe geeyse garsiise khare dibba fi khare dibba lama lamatti wal geeyse dachi san. Dibba lama wal geessati kaareen dibbi lama lamatti hafte sanullee ani leentiyya si wayii irratti deetiin fudhadhe si galteema kaaree kuma jechuudha kuma dibba lama lamatti nadda jireef kuma dibba lama lamatti jechuu qarshii kuma dibba lamaan haa miliyoona kuma dibba lama lamatti adda jireetti kuma dibba saddeettan isaanii sana akkasitti kumaa fi maale miliyoona tokkoo fi kuma dibba jaamu kana adda cirree fi dachii sana amma namuu tokko dachii mataa isaatti masarratti hidhachuu jiran. Akkanatti dachii xiqqoodhaan nama tokko wali bu'aadhaati dachii kaaree kuma kaaree dhibba torba kaaree dhibba shan bitadha. Salbaaji man bitina salbaaji man bitina bilaashumatti salbaaji man bituu irratti dhiinni keessan isin hin dhaabatin. Mee muniira rabbii jedhiiti uffatuma Itoophiyaa biyya Arabaa guuranii galan Itoophiyaa keessan namni lukaan jalaa kaasu ni jira lukaan namni kaasu tokkoffaa uffanni biyya ambaa kun dirqama miiccuutu erga miiccitee booda tokkosuu qabda. Kabiyya akkasitti dhagaa irratti harkaan tumanii miicanii maashiniin hin jiru akkasitti harkaan tumanii miicanii wanni godhan tokko hin jiru. Hingi jibdattee muniiraan harkaan naa qabdu meeshaan elektirooniksiidha isin biyya alaarraa guurtan kun ifaan biyya keenyaa paaworii guddaa akkasii hin qabu. Wallee eesta shuwaarii mataa bitee galeeni mataan filachuu dadhabe. Meeshaan asii paaworii qaba kabiyya keenyaatiin walitti hin dhufu. Isini gale walitti dhufu ifaan biyya keenyaa dadhabaadha ampuuliin shantama hanga ampuuliin nama asitti afoo kiyyaa qaban mana ibsitu mana ibsitu isini gale miti wanni Itoophiyaa keessa hin jiru yoo asii gadi galtee Finfinnee gasseenti meeshaan Turkii akkanatti guute dallaalli amma Dubaay irraa Turkii irraa akkanatti harbaa kamsa akkana wal keessa deemuutti jira bilaashumatti bilaashumatti dhiiga keessan gadi fixatta bilaashumatti dhiinni keessan jigu jira anu wama Dubaay irraa katanii Suudii deemtanii wallaalaa wama Suudii irraa katanii Dubaay deemtanii wallaalaa hinki jibdina jettu kana munida biyya galtee jeelaan hojii asadi keessa jirti argaa jirtu dha waa hunda salbaajiin isin guurtan kun achi mana qabdi salbaajii qofaa miti laal adabaatee waan itti himuu qabdu keessa salbaajii qofaa miti warri biyya teenya haadhaaf ebbaa firrootan jechuu warri biyya keenya jiru kuni namni haadhaaf ebbaa irratti aanu hin jiru. Gaafa ati biyya ambaa jirtu mitiyyoo teenya intala teenya siyaanne sii dheebonne siin jaan gaafa ati biyya galtee ji'a takka teesse hin deemtu ni turtee bar waraqa gubdee haadhatiyya bakka ati deemtuuni ammallee haareetti karaa biraa sii barbaadan si galteema gattaa ida dhabdee dhufte laffaatee dhufte biitti namaa siif ga'e suuqaa takka banadhu asitti hafuura baafadhu dhali ilmoonuu dhali akkoo ilmootee akkoo ta'uu barbaadna namni siin juu hin jiru dhaggeeffadhu sittiin himaa ati lubbuun akka jettee Oromoon lubbuun abbaa malee adeeran qabduu jaan. Lubbuu teetii sumaatu irraa mas'uula yoo ati fi yaanne namni sirra si yaadu hin jiru lubbuu teessaniif yaada haadhati yaannaa yaada abbaa kiyyaannaa yaada obboleessa kiyyaannaa yaada jettee lubbuu ati yaanneef namni biraa kasi yaaduuf hin jiru lubbuu siituutu teeti lubbuu teeti siitun ati yaaduufi qabda lubbuu teetii dura tokkoffarratti waan ati godhuu qabdu bareetitiyyaa amma obboleessa kiyya kadhiiraa warri keessan ati ergituufis numa nyaatan erguu baatuufis numa jiraatan numa nyaatan warra keessaniin ergina jechuu kiyya osoo hin taane yoo ergitanis qiyaasatti
dabarsa maalleen biyya alaa hin quufamu maalleen biyya alaan barakatu siin jedhe isaanu akka waan horii bilaash lafaa guurtanii fiddanii itti fakkaata malee akka waan laffaatanii bu'aa bahii meeqa baatanii maallee kana dadhabdanii fiddan warra biyyatti hin fakkaatu. Akkam ooltan naga jirtanii jedhee dhaqee jedhe gaafatama malee gabbanii balbala ganama galgala laalanii jedhan kabajaa hin qabu. Siniif galaa miti. Kana jedhaa jirra malee maatiin keessan bineensa maatii keessanitti hin kenninaadhaa miti. Maatiin kan kee maatii gaariidhaan ni kaa'e. Haati tante si'i kushiina hambaa keessa qaqamaa jirtu. Rifeensi kan kee danfa shaashii hambaatiin asii sirraa citee malaa xufte. Sii galee taga rifeensi kee ollumee asii achi dhumee jidduu tanan rifeensi si hafee akka goofareetitti. Isii sanii erga isii biraa baate jettee waan ati keessa jirtu rabbi yoo quba si qabaate malee ummaan tee quba si hin qabdu. Quba si hin qabdu. Kama bira jiru sanii yaaddi. Isuma kamarka isii keessa jirtu. Kamarka isii keessa jirtu sanii yaaddi. Isi marka isii keessa jirtu sanii. Osoo daalachatee afoo taa'eetiin ummii jedhee dami kun birrii 500 bichaa fuudhi biyya nyaadhaa isin ifaa jeesii akkas gootanii danfa isii akkas taate kushiina hambaa keessatti isiin akkas taatee fiddette kuma shalluqiteetti kenniti. Hir'ataarti moo hir'ataan jirtu. Kuma takka hir'iteetti fuuteetti kenniti. Hir'ataarti moo hir'ataan jirtu. Sargiidha jedhee maali namaa jedhee akkas yoo namaa jedhee luqqisan. Addunyaan luqqaatutuun eessa hin geettu jechuudha. Sii galee ati gaaf kan biyya hambaa keessatti carqii dabarsita. Carqii gattee deemta jechuudha. Abbaa manaallee akkasi. Hanga silkii sirraa fuudhaniif onlaayinii immoo irra gadi hin bu'an. Hanga ati birrii baankii galchitee miisejjiin isaan irra gasseenuuf. Miisejjiin irra gasseenaan quba hin qaban. Akkam ooltan naga jirtanii jedhee dhaqee jedhe gaafatama malee gabbanii balbala ganama galgala laalanii jedhan kabajaa hin qabu. Siniif galaa miti. Kana jedhaa jirra malee maatiin keessan bineensa maatii keessanitti hin kenninaadhaa miti. Maatiin kan kee maatii gaariidhaan ni kaa'e. Haati tante si'i kushiina hambaa keessa qaqamaa jirtu. Rifeensi kan kee danfa shaashii hambaatiin asii sirraa citee malaa xufte. Sii galee taga rifeensi kee ollumee asii achi dhumee jidduu tanan rifeensi si hafee akka goofareetitti. Isii sanii erga isii biraa baate jettee waan ati keessa jirtu rabbi yoo quba si qabaate malee ummaan tee quba si hin qabdu. Quba si hin qabdu. Kama bira jiru sanii yaaddi. Isuma kamarka isii keessa jirtu. Kamarka isii keessa jirtu sanii yaaddi. Isi marka isii keessa jirtu sanii. Osoo daalachatee afoo taa'eetiin ummii jedhee dami kun birrii 500 bichaa fuudhi biyya nyaadhaa isin ifaa jeesii akkas gootanii danfa isii akkas taate kushiina hambaa keessatti isiin akkas taatee fiddette kuma shalluqiteetti kenniti. Hir'ataarti moo hir'ataan jirtu. Kuma takka hir'iteetti fuuteetti kenniti. Hir'ataarti moo hir'ataan jirtu. Sargiidha jedhee maali namaa jedhee akkas yoo namaa jedhee luqqisan. Addunyaan luqqaatutuun eessa hin geettu jechuudha. Sii galee ati gaaf kan biyya hambaa keessatti carqii dabarsita. Carqii gattee deemta jechuudha. Abbaa manaallee akkasi. Hanga silkii sirraa fuudhaniif onlaayinii immoo irra gadi hin bu'an. Hanga ati birrii baankii galchitee miisejjiin isaan irra gasseenuuf. Miisejjiin irra